Jaalatu daawwataaf dhaggeeffata qoomni keenya daandii bosontuu yooyyaa ammallee yooyyaa nageenyi keessan badhaadha. Nagaaf jaalaltiin kasan dhaqqabduut filasan jirtan cufaatti maqaan kee Kameedooti. Itti nuu dhiyaadatu qoomni keenya daandii bosontuuti. Qoomni keenya daandii bosontuu guyyaa irraa kalee guddoo namuu cufaayyummaa waan caalumaaf hin qabatin jedhanii guddoo namii kee dubbate. Guyyaa irraa gartee nami hedduufaatti kan guddina namii isin beekamaaniif karaa sirbaatiin guddoo beekanii nam jaba tokkollee guddoo beekanii obboleessi keenya caluu kannii arda Itoophiyaa lubbuu dhabu kan arda Itoophiyaatti jeesan. Wanni si jeesaniif agamman tana hin mul'anne ammoo inuume namaanii fi marroo sirkaalii barbaadiskee jiruu fi ijjechaan isaa qarii mul'anne jedhanii waan si jeesaa ammoo inuume hennaa jenna. Galatooma sanin jedha waan isarraa baran guyyaa irraa caluun kunuyyuu nama akkamiitii inni ni beektaa aggan isa keessatti amman tan aggan 34 du'e kutokii aggan isa diqqeen aggan 34 inni waan agam keebbaa'ee beetamarroo hedduu dooti isa tullee yoo sallaaltanii rakkoo dhugaan dhuftee namilleen guddoo irraa boo'ee namilleen guddoollee wayakkee wanni hedduullee nammaatee waan akkanaa guyyaa irraa obboleessi keenya caluu irraa barannaa nu waliin jiraadha sanin jedha. Amman tana takkumsaniin cufti beektanii gan 34 ejja namni cufin beekna. Kanatti waan hedduu rakkoo hedduu inni aganam diqqaa keebbaa'ee jira. Waan kacuf guddinatti irraa baranna inni nam jabaa nama gartee jabeen isa nami cufti beeku sirbi isa cufti sirba nami cufti jaalatee beeku biyya irra sirbisullee lamaallee bira lam qabannee beektaawwanni cuftinuu yoo jaqaabsisaa irra sirba rakkoo homaatuyyuu hin qabdu ammoo gartee warra Oromoo keenyallee guddinaan nam keen boora nam cufaayyuu kaacaluu beekaacaluu jaalat irraa afaan waan nu dandeenye nuni tokko lama nami sibbeenne jira isirraa barannee gartee waan borillee nami waan isa barachuuf agartee tokko lama irra qabanne akkanaan qomni keenyatti hin dabarra. Guddina namis jaalataa guddina namis sirbisaalee guddoo dhaggeeffataa inni nama akka malee jabaati nama cuftiin beeka beektaa jabeen nama beektaa yoo imanii waan ammeennan qabdu acaluun nama akka malee jabaati jabeen isaa nama guddaa beeka Oromoon hin beekti Boorantiin hin beekti guddina nami cuftiin beeka akkanaafu guyyaarraa waan isa hojja qabannillee rakkoo maatuu hin qabdu sirbisaa tokko lam qabannillee rakkoo maatuu hin qabdu maaniif guyyaan beektaa inni du'elleeni amma irreessan isaa irraa waan nu dandeenye miishoo waan kana baafannu jedha maaniif warri isaallee kanni keessa dhalateellee Oromoo keenya nama afaan keenya cufaa akka is jaalate waan isa kallee irraa fuullee guddoo dadhabne nallee ni qaabatanii guyyaa inni disu shoollee tochen maaniif guddoo na jajjabaattee wanni isa sun guddoo shokk nabbuufte akkanaafuu ammoo nam cufaan irraa afaa beektaa wanni kun nam cuf dhibdee nam cufatti rakkoo waan kana keebbaa'e irraa afa jenne fulanni itti du'ellee ammoo tana rakkoo hedduu ba'ee beektaa marroo guyyaa qaraa nafisa fuudhanii ollaallee lafinni itti dhalate amboo geessanii naanii wanni sullee rakkoon dhuftee waan kallee tokko lama irra qabannaa acaluun kun ammallee nam guddoo nama ijoollee qeerroo yookaan ijoollee dargaggooti ejjatee jiru inni maaf akkan ijoollee dargaggoo tana qoonqool fudhatee ejjataafillee waan guyyaa irraa baran acaluun ammallee nam ganni isa keessallee itti hidhanii beenna ganni 5 hidhanii gaaf inni gan 17 qabu hidhan waan akka ganni 5 hidhaasulle marronni keebbaa'ee fi jiru waan kallee guyyaarra yoo qaban rakkoo maatuun qabduun waliin ejjadhaa sanin jedha qophiiteen ta guyyaarra keessatti simuun dhaawaa karaa feesbuukiitii fi tubilee nu ordofaa gad yaada guyyaarra keessumaa obboleeyyantii lamaan agartee tamooyyalee Itoophiyaa dhalate lamaan arma kana qabna aneennu eessa dhufee eessa dhalannu jedhan akkanaan dandeenye qoomni keennatti hin dabarra nu waliin ejjadhaa yaad keessa illee dandeettanii dabarfattanii ammoo qophii guyyaarra sila waan aarichi dhibirra dubbanna waan akka 35 waan obboleessi kennaa caluu irra dubbanne sirbisaallee tokko lama dhaggeeffanne qophii keenta guyyaarra adda barra nu waliin ejjadhaa sanin jedha galatooma sanin jedha san guyyaarra nafaas kan nu kentanii qophii keenan nu gadi tana dhiyaatu waan namni hedduun beektaa isaan hin beekne fi aneennu eessa dhufee eessa dhalan jedhe akkanaanii qophiiteen duratti hin dabar yoonanne dudduuba beektaa namni obboleessi keen kan maqaaneen fayyadame gaafata akka dudduubana rakkoon akkana yookaan gaaffiin akkana afaan hin dhufne akkasaan dandeettanii uf barsiiftanii aneennu guyyaa aramaa tan kenna teessisee eessa dhufee eessa dhaladhee jettanii nutti himtanii akkanaan dandeenye qophiiteen duratti hin dabara dandeessiin jalqabadha. Ani aadan biiqanaan jedhani warra mooyyaleeti mooyyalellee gamaa gaamboo dhaladhe warra mooyyalee Itoophiyaati akkasii amma laftallee qadaabinuma keessaan nu jira taani waan lammeessoon itti daradhu obboleessi keenya Hacaaluu Hundeessaa guyyaa taarikii 29 suni akka hin malin iddoo suni ati waan dhibeetti hin dabarre du'iisa sunirraa namni guddoo rifanne rifannoo sunirra obboleessi keenya namni cufaa ammallee amanuullee hin dandeenye. Tanaafu obboleessi keenya warri isdhal haadhaaf abbaan isaati akkasuma ollaan isaa faamilii isaatiif uummata Oromoo bal'aanu jajjabinni isaanii hawwa waaqir sabri isaanii kenninna akkasii taanii itti waliin dabarra.
galatoomsiin jedha haatini akkasumaanulleen sabri qabaadha jennaani maaliif waan asee oromoon guddina tukaan namummaan afaan kana guddina nabsuun irraa fura dhabaadhaaf abbaan isiin achiin duuba ammoo sabri qabaadha wanni cufti beektaa waan rabbi midhaasee jennaani galatoom ka guyyaa raqoomteen nu gadhiyaatti galatoomsiin gadhiyaatsinidha ta'e. Ani Abdulrazak Ibrahim edhani official name moyali Kenya dhaladhe ammoo maqina nami maqaan hedduun nami naan beeku Bakulu edha Bakulu Katelo. Akka. Ani moyaluma dhaladhe ammoo akkas jechuuni moyali dhaladhe jechuuni azindooti haa caalu guddoo naayyuu akka nam tokkoon na dhibte. Akka. Akka malee na dhibde dumallee akka malee irra rifadhe. Nuyi ijoollum keenyati moyaluma dhalanne moyaluma guddanne haa taanu malee ammoo ruutti teenni wallaalle fula dhufneefi. Oromoon tokko ajeen sabbalaa taatu malee nuun kun cufu Oromooma. Akka. Dootii Hacaaluu waan akka malee nu dhibdeefi. galatoomsiin jedha obboleeskiyyaa dhuguma nam cuf dhibdee nam cufaa akka malee itti jajjabaatte dootii Hacaaluu nam cufaa zayidii inni kan taate nam cuf zayidii rakkootti taate inum sabrin maan ta'an reesi unu ta'an dhibiin hin jirtu beekta unu midhaasin dhibiin hin jirtu akkasi galatoo midhaan isallee kan inni guyyaarraa waan kan irra dubbatee yookaan guyyaarra nafas kan itti nu kennitanii waan kan irra dubbachuu aadan hojjaa siin jalqabadhee jedhee diqqootii sirriin goomtaa yoo siin jalqabadhee jedhe guyyaa irraa nama hedduu qophii kan daawwachuu jiru nama hedduutu waan Hacaaluu dhageeffachuu fedha yoo addandeetti nutti himte Hacaaluun kun eenyu kan nami siin beenne. Hacaaluun ilma Oromoo tokko dhalate kan guddate magaala Ambooti akkasuma eegii dhalate nama sabboona akkuma booranillee mammaakeedhu nami ilma jibichi bor korma haadirra beekan ilma borra sabaa ta'ullee gaafuma inni dhalate beekan booranii akkasuma nama akkas dhalate nama sirbaati. Sirbi isa kuni nammoo nama ayyu nam sirba goota namati waan cufaanimuu dandeetu sirbi isa kanaani Oromoo karaa keekaafi ture. Gaafa jalqabaa sirbaan sun yoo aansu tokkummaa Oromoo irra sirbe. Oromoo akkisiin tokkoomte Oromoon gaafas yeroo sun Oromoon caccabtee fuula hedduutti dhaabdi siyaasa gargar bobboroosite sun tokkummaa Oromoo irra sirba. Eegi suni Oggona qeerroo jechuun ni dandeetta nam qeerroo karaa akeeka ture ka waan duraan qeerroon har'a ta'uu malteef ta duraan dhuftullee itti akeeka ture. Hacaaluu yoo gabaabinatti himne nama akkana kaatin jecha isaaniif sitiyyuu hin qabne nama beekumsa dhaloota guddaa qaba. Nam dhalootaanuu nam jajjabaati. Hacaaluun nama akkanaati. Akka. Galatoomsiin jedhaa ka waan Hacaaluun eenyunnaan irra nutti himtee nam jabaa nam qeerroo dubbatu. Namoonni isa cuftii jabeennan himanii jette galatoomsiin jedhaa yoo si dabrettiin jedhee swaalii qaraa isii Hacaaluun kunini nami siin beenne yookaan nam guyyaa irra waan isarra dubbatu nurra dhageeffachuu jirku Hacaaluun nama akkamiiti jedhee gaafadha Hacaaluun kunuu eenyu jedhee gaafadha. Okay, Hacaaluun imaansa akkas guddaa nama irra himaniif hin qabu. Hacaaluun namuu hin beenne hin jiru. Nami afaan keenya dubbata nami Hacaaluu Hundeessaa hin beenne hin jiru. Karaa sirba kanaan guddoof biraandee inni guddoo gara sirba kanaan beekame Hacaaluun nama lallee bahee akkasitti qawwee fudhatee raasaa seenee waa hadhee miti nam sirbaan weellisaa itti Oromoon ta'een weellisaa itti karaa sirba kanaan zayidii nama lafa kaasee gaafa revolution 2016 to 2017 waan kan guddoo sirbaan Oromoo ta'an lafa kaasee mala namii gar keenna ka ijoolleen gar keenna dhalattiin beetti. Ijoolleen mooyaleetiif ati namni ala kulli ala Oromoo taate warra Hacaaluu akkam beekummaa laazima beekuu dandeetta. Hacaaluu Hundeessaa nama akkas guddoo irraa waan isaa himan akkas barbaachisoo miti. Akkaan galatoom dootii Hacaaluu aadanii guddoo nama hedduu gartee maam taatee guddoo nama hedduun irra rifati. Rifannooti diqqaa guddaa boo'ee Hacaaluu akkuma san cufti gartanii. Itoophiyaa Oromoo Itoophiyaa malee namummaan keenya jiruyyuu haafan kan hin beennillee guddoo Hacaaluu irraa gartee rifatee irraa akka malee gartee man. Wanni sun cuf jaalal garsiifti yoo nu laallu jaalal nami isa qabnu garsiifti nami guddinatti maaf akkana Hacaaluu jaalatallee waan san dandeettanii nuti. Hacaaluu wanni jaalatanii fi Hacaaluu weellisa garaan namiinum jaalataa ammoo keessatti inni nama il Oromoo takkatti hin qabde jechuu dandeettu. Maayinaan nama ideoloojii Oromoo ta'an hubate karaa siyaasaan Oromoo guldeemuu jiru. Nama kutata artistoota hedduun hin baqate laf keessa
inni nam kutatee lafum sun keessatti wayyaaniin ganna hedduu barbaadaa turte ganna hedduu dhiibaa turte nam qabsoo isa tanirra ciche dhugum suniin qabrii ittiin galate nam jajjabaa akkana haa dhuguma irratti hojjechaa tureeni qabrii ittiin gale ammallee nam goota sirbii isa sun yoo ilaaltu nam sirba jechuun hin dandeetu jechii fi ka nami siyaasaa jejjee sii dabarsu nama sirbaan sii akeeku karaa waan durana dhufaatiif waan durii gad dabreef waan ammaan tan ta'u mallee nam sirbii isaa waan akkasiiti sababti suniif namillee akkan jaalata akkasuma mallee warri Oromoo nyaapha guddoo jibbiisum kanaaf amma ijjeesanii nami ideolojii Oromoo tuni jibbisiif cufayyu jibbisa qaba tanaaf Oromoon fula jirtu ka biyyi keessaatiif biyya alaa jiru biyyollaa kee jiru haa kenna amma dulleen gam keenyaa jirra gam suni tanaaf nu cufayyu fula citteen dhiitta kun Oromoon heddisaanii sababti suniif namu irra dhukkubsate ija takkatti Oromoo tarjaame jiru. Akkaan galatoo maan dandeetteetti dartuu asunirra. Akkuma obboleessi jedhe Hacaaluun nam sirbaan guddoo lafa nam kaase ammoo TV kee jirra waan cufa jechaalleen afaan nuun fuutu. Akkasii nami cuftiin beeka akkasitti Hacaaluun nama raasallee takka reefu baanee bahee qawweellolee miti nam sirbum kanaan kara sirbaatiin zayidii onnee nam jajjabeesse hop namaa kenne zayidii lafa nam kaase Oromoollee zayidii lafa kaase wanni inni sirb keessa dubbata akkuma obboleessi kibaan kun sirbaani tonni sun jecha waan Hacaaluun waan nam seena guddaa qaba nam yoomillee akka Oromoon ta'een baanti yoomillee hin dagatamu nam seenan isa guddaa nam nu lakkisi ijoolleen akaakuun ijoolleen teennalleen akaakuun teennalleen Hacaaluu Hundeessaa beekumsi warri baratu nam seena guddaa qabu zayidii akkas guddoo hin dagatamtu ataatu immoo Hacaaluun guyyaa har'aa yadu'ee waaqin haadisinnaa fi akka reefu nu laallee awwaalisaatti hendelee jira achi garan boosonitti akka fedhan hin taane awwaalisulleen ammoo kasilaa akka wanni Jawaar Muhammad faani irratti hidhamtee hayyootni Oromoo hedduun irratti hidhamanii agammaa sun namni cuftii beeku waan namni cuftii arguu jiru Itoophiyaa amma akka talaaluu jirtu yoo targeeti dhib guddaa akka deemu jira. Akkaan dhugaa. Dhib guddaa deemu jira nami dhibbi gaam nami obbaye. Riijoon keenya Boorana nama Gasiitti obbaye Arsii Gujiin nama hedduutti obba'u jira. Amboot abuyyaan isa du'e dubriin isa du'e abuyyaan isa madaa'e isayyuu Hacaalumayyuu duumuwaan akka malee nam dhibaati wanni hendelee jira Itoophiyaa keessatti. Wallaahi waan akka malee nullee nu istireessee harroonni kun armaan dhufte duumaa. Akkaan galatooma sanii jedha namni keenya guddinatti guddoo Hacaaluu fedhaa guddoo Hacaaluu jaalata maanii fi beektaa kumsanii reefu baantanii maqaan guddaan isaanii man jaba Hacaaluun jaba gosufiiti dubbatu jaba qeerroo gosuniiti dubbatu jaba gartee wanni isa cuftee ala baate gartee waan osaan qabne jetti kan keessa waan ateette wanni namni guddaan jaalatuuf sirbisa irra jaalataniiti raasa seenii namni ni jeesu ammoo gartee gabbayee raasa seenii namni ni jeesu ammoo sirbisa callaanuu waan addunyaan tanki waan Oromoon tun kee jirtu waan Itoophiyaa deemu jira cufta deetti keessa sanitti himtii jedhe galatooma san jedha ka guyyaa raf gabbaaftanii waan Hacaaluu waliin namatti mulufne annama hedduun beekta waan inni jedhu sirbisaallee rinkaayi namaanii le guddoodhani guddinatti jibbanii ammoo wanni nu taane jirti ruum kenna maanii fi waan cuf beekta rabbi jaalate wanni cuftu waan rab jaalate yaadu'ee guddoo irraa nam kennallee sabra jennaanii guddoo ganam kennallee naf kennallee irrallee nulleen gartee ammeeffanni ammoo amman tana wanni nu taan dhibii wajirti tokko lama isa yaayuu dabbannee sirbisa tokko dhageeffa waan itti daratti qabda. Dhugaa Hacaaluun sirbi malee namni inni takka Hacaaluutti ijjeeseedhani amma Hacaaluun ijjees dhibiin hin jirtu. Sirbumaan sirbe waan nami kee jiru waan durii dabreef waan akka biroonki ba'an waan itti yaanu seena guddaa sirbi guddaa sirbi meesajji guddaa qaba afaan kennan sirba kana kan sirbi akkasiin lafa nam kaasee dootii isaa nam guddaa dhibdeen beekamu hooyyalee tilmaan jaalloo kan ta'e Booranuun bal'aa Oromummaa ta'een cufa Oromoo cufa hin dhibdi. Rabbiin naarisinnaa fenna Rabbi kadhannaa fi ni biyafta shootanaa daqiiqa tokko. Akkaan. Rabbi kadhannee fi
Akan galatoom siin jedha warkeen galatooma san jedha waan obboleettiin jettillee dhageettanii tokko lama waan obboleessi kenna calu amma tasirkaalee adda suni waan inni jedhe dooti sabaadoo waan gartee sijjees in argineedhani ammuun barbaadanii agnu waan kallee irratti hin agnu dandeenye namni acaluun beenne calu nam guddinatti Oromoo booranii guddaan cuftin uyyuu guddina beeku wanni namni guddate jaalatuuf sirbisaa beetta gorsdassaa dhaamsassaa nama qaba namni tanaaf guddinatti is jaalatu guyyaarra tokko lama waan irra see qabannaa jenne akkanaan qophite nagadhiyaanne nu waliin jiraadha saniin jedha ammoo beta adosi mullee fuunalee jenne beta namee dunkale waan ne sirbisar nu kaay jedhani za sirbisa jaalatan waan isaallee tokko lama man dubbatinaa jedha guyyaarra qophiin dun taysaati beta aga saatti tokko waan misarra dubbanna tokko lama waan isarra qabanii jira ejjet kana dandeenne sirbisa tokkirkeeyyanne gartee qophii gaddachaana nu waliin jiraadha Daandiin yaa bosonti. Qoomni teenta daandii bosontuu eegi jalqabanne gan 5 jir. Gan qaqaraa aga gan 4 obbaafanne gan 5 jir. Qoomni tan keessa wanni nu guddoo bal'ifne sanitti himnu waan gaaffiif deebii kafin namasaa.
irbani rabusa kabay sekani sesekani kan gargar nu bata anjarai ogalaletia farda sida katani sida dabale suri ogalaletia irkanu dangesani barri turebu ogalaletia wadesi jiragubi ambora jalaki si ogalaletia narafa gatte de siadun kiyayo mafe mala nafe nafe aga dane mala nafe chapse na delabe aninjiru aninjiru yaga aninjiru kukute na tete chuwa jetti sindiro nalkani yaga chuwa jetti sindiro nalkani namagaran ane mamu narkani yaga malanjira chapse na tete malanjira malanjira yaga malanjira chapse na tete aninjiru aninjiru yaga aninjiru kukute na tete kote nami chisani darbate yaga kote nami chisani darbate rafembulu nami warma habdate yaga malanjira chapse na warkeen dadaa doctorol meekee sanbaraare tinuu dhiyaadha kun qoomni keessa daandii bosontuuti guddoo qophiitan namni hedduun guyyaa wajjira karaa feesbuukiitiin hojjetan guddoon hordofanii Oromiyaa liijuufiin jedha gadhiyaadha jedha obboleeskeen Ali Muhammed arda South Africaati san dhaqqabee guddoo sabrinee jedha waan namtuun nu bu'e Muhammed Ahmed abbonuuf jiraadha jedha galatoomennaan isallee abdii fitaa jedhanii waan akka malee amtuuti ammoo yaayyuu sabrinee jedha jeef abdii jedhanii galatooma waan kan irra dubbattan jedha awwiin hawwii medhanii galatooma obboleettitii jedha sorry abdii waan inni jedhu meesejii maan afaan kenna dhaamsi jeesan malee nam dhaamsan deemi jeesan malee dhaamsin jeesine addunyatan irratti nu si'uun qaabannaa jedha galatoomedhaan obboleessi keessullee kanni waan kan nu dabas karaa feesbuukiitii yoo allaal guddinaan namii guddoo nu daawwachuu jira galatooma sanin jedha kasan nu dhaqqabdani guyyaarraa waan obboleessi kennaa caluu irra nu dhaqqabdani galatooma sanin jedha waan isa tokko lama irra dubbachuu jira simuteenallee dandeenye tokko lama fuuna hello STN Hello STN. Hello. Hello STN. Hello. Nadageta. Hello, kamesen. Sidaga akkamatin. Dasaadda. Ayye fayyuma. Fayya alhamdulillah. Ajje. Ala malee boo jira. Akkaat. Bade malee boo jira wallahi ijoollee teessulee nagatti naadha. Ajje. Galatoom obboleettitii beekta nami cuftee ammoonni nu ta'an hin jirtu inum sabrina. Nuum cufu wanni kun nu tutti ammoo wanni nu ta'an dhibii wa jirti. Hin jirtu. Ganumam garumuuf jabeessina wanni dhibiin hin jirtu. Hayyaadda. Galatoom. Ishi. Galatoomedhaan obboleettii sullee kasiin nu dhaqqabde waa sun guddoo nu boocitee guddoo irraa ba'uu jirraa jetti galatoomedhaan isiillee wannan danda'e dhaamsan danda'e isii dhaamu wanni dhibiin nu ta'an hin jirtu garumuuf jabeessinaa jedhaani. Hello STN. Hello STN. Assalamu alaikum kame. Wa alaikum salam abdi akkamatin. Dansa fayya akkamatin. Dassa. Kamala qarqalab sanidii beeksisiif obboleen tiisulla kamala qalab sanidee bisa. Akkaan. Urbaam duusu illee warmi keessa baay'ee poolee sana jedhanii. Akkaan. Namni kamuu gadi daachum yaa'u jira. Akkaan. Sabbi gabatii kennina baay'ee poolee sana jedhanii duuba kamala qalab sanidee bisa duu waan dasa dubachuu dhufanii. Akkaan. Akkasii duu duratti hin deema duu poolum dhaabna beeyda. Akkaan. Akkasii duuba pooleen sana jedhanii as mala qalab sanidee beeksisiif boodatti fuudhe. Galatoom abdii. Galatoominaan abdiillee kan nu dhaqqabe
Yojanu asa kenna dabarretti jenni acaluun nam tokka ganni isaa cufaayyuu rakkoo dhugee bahe yoo tokkirraa qabannetti jenni waan jedhani acaluuni gan 17 nami gan 17 nam diqqa gan 17 ani waan asii adan rakkoon arginu yu guddin aganaatiin bahe acaluun gan 17tu idhaas gan 5 dhaneedhan kan ni gartee gan 17 qabu nami gan 17 nam diqqa hojja dhagahu gan 5 dhanii jedhan idhaati suni inni maaf keebbaa maaf gan diqqa suniini idhaas guddaa gan nagasi keebbaa liyoon dandeessan gaafa dhuwaan san dandeecha jira nutti himta. Akkas Hacaaluun isa ganni xiqqaatti hidhameen akkasuma wanni karaa Itoophiyaa keessatti namni ganni xiqqaaf guddaan qabu jireenyi namaa gargaluma siyaasaan haguma dhalataniif argan keessumatti farganii jireenya waraanaati. Sababtun suniif xiqqaaf guddaan qabdu nama gan 10 jeesuu jira nama daa'imti xiqqaa ganna 2-3 raata. Kun innillee waanuma akkasiiti sababti suniif hidhama innillee qabsuma irratti hidhame gaafas illee ganna duniyaa kana ootiriidhaanii O8 keessa bahe sirbi isa kaallee haqaraa achi keessa baase Hacaaluun sababti inni hidhameefillee sababtuma mataa namaa kaa'uma arguu jiran kana namuma qabsooti gaafasuma sababtum suniif hidhame qabsoof hidhame Oromiyaa keessatti dootiin namaa raayisuma hidhaan namaalleen akkasuma waan jireenya Oromoo kee gabbay innilleen sunumaaf hidhame sunumaaf nami ganni xiqqaa kagan 17 hidham. Tanaafuu tunin waan agas nam ganni xiqqaatti hidhame hin qabdu kasunirti xiqqaayyuu hidhani kasunirti xiqqaayyuu jeesani kanaafuu innilleen sababtum qabsoo sunumaaf hidhame ganni 5 jeela kee taa'e qarshaallee amboo sun ganni 5 kee taa'e eegi suni kagabbaye sirbisa qaraa ka sirbe oonaayin baase jeela keessatti qoratee jedhanii sunum sirbum suniinuu yoo inni gabbaye Hacaaluun maan akka ta'een beekta sirbum isa gaafasi suniini nam gaafasuu tokkummaa Oromoo tan jajjabeesse sirbu ka waan tokko waan Oromoo kee jirtu kan irra dubbata akka isiin takka taate akka isiin yoo takka taate warri isii fiduu jiru kunini isii silaa hin finne sababti mata finna kan isiin dadhabdeef sababa takkummaa dhaba tan irra dubbata. Eegi sunillee sirbi isaa yoo talaalte karuma keeka akka qabsootti qabsaa'u malan hogganaa qeerroo jechuun ni dandeetta. Qeerroo karaa keekaa fi ture sirbaanii akkasii Hacaaluun sababti inni hidhameef sunuma Oromoom cufattu bifum suni hidhamuu jira bifum suniin duu jira ganni xiqqeennaaf guddinni hin qabdu. Jaarsi ganni 60 70 80 wal dabra abbeetitti mucahan keetti warra sirkaala ammoo kee jira yani jeesanii suniin Itoophiyaa keessa waan agas guddoo maqawanni qabaateen Itoophiyaan lafa nami ganni xiqqaaf guddateef bira deemaniin eegateen siyaasa sun namaan bingite du'aa fi dhaan tante fagoon jirtu. Waan itti dartu qabda. Duma akkuma obboleessi kibaan niin waan cufaa jedhe ammoo haa taatu malee nami ganni xiqqa sun hin hidhame waan yaadidduun mata jira jechuudha gaafasumayyuu. Nami ganni xiqqa sunittu hidhan waa keessatti argan qara. Kanaafuu odoo agi dhibiyyuun eegalu odoo inni sirballee dhaatee homaa yoo ta'inu hurrisanii qabanii jeela kaanii dhossufaallee jariibanii akkuma waaqatiin keessa bahe osoo waanis callaa jiraate miti waan hagammaallee ndelee'u jira. Humnum cufa hagamma harka qaba. Tanumatti isallee qara dhibee sirba ganga kan inni qoratee dhaate kan cufu humkan irra dubbate. Akkuma sabii isa dhibame Oromoon dhibamte jedhee sirba hedduu qorate kan cufu inni humkan irra dubbata. Duuma sirba hedduu qoran sun humkan irra dubbata inni sun nami cuftiin beeka. Duuma dootii isaa ammoo Hacaaluu zayidii nam dhibde waan kanaafuu zayidii nam dhibde. Akkamalee nam dhibde nu callaan itti nam hedduu dhibde dootii isaa. Inni dhageetto obboleeyyan ta'een tasimuu dhooftan cufa agii namni akka xiqqoo loqon Soomalii kan gul dubbatanii nama hedduu dhibde dootii Hacaaluu nama hedduu dhibde Oromoo callaa odoon ta'inu nama hedduutti waan isa kan zayidii dubbachuu jira. Waaqii nam cufa waaqii isa barkii kenninnaafi. Galatoomsi jedha. Ammallee hojjaan marra hedduu keessa laalu ejjacha Oromoo olejji malee Hacaaluun guddoo qeerroo yookaan ilmaan dargaggootii olejjee agartee guddoo ijoollee dargaggootii dubbata.
yookaan inni guddoo ijoollee dargaggootiin afaas barbaada. Maaf akkasii maaf ijoollee qeerroo tan guddoo dubbataaf illee waan san nutti himtan maaliif isa illee qeerruma. Sababtiin inni qeerroo dubbatuu fi Itoophiyaa keessatti siyaasaa naguma arganii paartileen siyaasaa tuni waraanumaa walirra fudhatanii malee karaan nagaatiin qabsoofte wanni fudhatiin jiru. Dhiyeenna lafa siyaasaan sun hin jijjiiramte namni karaa nagaatiin illee qabsaa'ee lafum keessa fincilee akka sirkaal gargalchuu danda'u. Malli kun dhufnaan mal kan amma qeerroo waan isiin qabsaa'u jirtuu fi qabsoon qara durii paartilee siyaasaa irra jirtu harki qeerroo waan deebiteef qeerroon social movement waan taateef qeerroo tana akka isiin sirkaal ammaan tan harka qabu kan nam dhibee ala ittiin eenne ifirra kaasitu jajjabeessatu. Inni namni inni lolaanii ture sisteem sirkaala ka laf bulchuu jira ka durii irra kaase sirkaala Itoophiyaa ka kolonii Oromoon jal jirtu kan irra dubbata kan akka inni irra qabu finni kun jijjiirama finni lafa tanaaf qeerroo fakkaasee waliin qabsaa ture. Sababtum qabsoo isaa suniif Oromooleen akkasuma jaalati warri diinaalleen yoo caaluun ol ejjadha ol ejjachaa caaluun ol ejjan namaan jedhu Oromoon qiblaa fudhanii yoo ejjate sababti suniif diinarraa akka ittiin seeyiniif ulan maliniifitti is galaafate. Kanaaf guddoo diinaan jibbama guddoo Oromoo bira jaalatama. Akkan. Galatoomsiin jedhaa waan itti darte qabda. Akkasii duuma caaluun akkuma obboleessi kee dhonni zayidii qeerroo biratti inni fudhatamee zayidii jaalatamee fi waan namni hedduun jechuu hin dandeenyedha. Waan namni hedduun hin ennedha. Dhugaa gabbayee dubbatinni. Dhugaa ala gabbayee dubbata. Akkasii duuma waan namni guddaan sodaatee onni siyaasan finnedhani finni nam xiqqaaf guddaan qaba. Akkaan. Boorani kee baan siyaasan finnedhani finni xiqqaa fi kaan guddaan qaba. Akkaan. Inni odoo xiqqaatu duumaan kamaan zayidii wanni kun guddoo dhibde akkasiin karaa sirbaatiin akkuma sabisaa dhibanii akka Oromoon ta'een baante cunqursanii akkas dhibi guddaa kan zayidii karaa sirbaatiin hime kanaaf akkan jaalatame qeerroo biratti fudhatame akka abbaa qeerrootuuf dura laalanis. Akkaan. Yoo as waan dhibii gaafadheettiin jedhee akka baantu Oromoon toonni imaan taanetti. Imaan taanetti. Cunqurfaa. Yaani nam diqqeessanii dudduuba deebisan jecha dubbi keessa dhoowwanii waan akkasii ta'e. Ocha inni nam jabaa kan yoo asan akkan teettanii nutti himtanii waan kanirraa dhugaa jabaa jabeen isa sirbisaatu rabbiin na beekta waan jedhanii maal jedhanii maani maan taan adii rabbee hanidha. Jibichi durana korma rabbe kanana kanaayyuu sirbisa irratti guddin waan hedduu garree waan dura gaddee maallee cufuma nutti maa guddoo garree dhugaa akkuma san baantas suni ammoo dudduub deebisaan isatu maangul dhuftee maafi dubbi keessa dhowwaa diqqeennaani waan kan cufiidhaas kan cuf maangul dhufteellee waan san dandichaa nutti mitan. Wanni akkan tolchanii fi mootummaan abbaa irree yookaan dikteetashipiin Itoophiyaa bulchaa dhufte sababti nama yaada warraatiin yaadu warra irra uummati bira dhagaama qabu ka wananchiin akka malee dhageetu namni kun warra nyaabisaat maannaan wananchiinis dhageetti isatti itti kaasa sababti sunii fi wanni kan dura gorse akka laaqamaan baanan ka wananchiin taaniin bittinnofti sababti suniif isa akkuma inni dhalatee arganiin xiqqeennuma isaatiin jajjabeen kan keessa waan arganiif jajjabeen isa sun keessa dhowwani tanaaf akka danda'an iskuulallee jidduu keessa fuudhaniidhani sababti sun ganni shan dhibi if duuf deebisanii ammoo sunillee duubatti hin deebine karaa sirba kanaan jajjabaatee gabbaa'e barnooti karaa tokko dhalootaati kaalleen ka namni barateetti daratu barannoo dhaloota namichi jajjaba waan qabuuf ammallee ayyuu jajjaba waan Itoophiyaa sun kee gada bartu beeku namallee lafa dhibaallee dhibu duraa gad argan Itoophiyaa keessatti argan Oromoo cuuf duratti gosti agarteellee gosi isaati sababti suniifuu inni agum dhalateefu dirree qabsoo keessa dhalate lafti inni itti dhalateellee lafa Ambooti Amboon agum argane fulumaa mootummaa Itoophiyaa dhufa dabra cufa mormituun achi keessa dhufe tanaafuu ilma gootaati sababtum suniif jibbiinsi isa kulleen sunumirra dhufe dhageetti audensiin isa isirraa qabu tanaaf is jibban maanaani waan inni deemuun kanatti yoo inni Oromoo ta'e walti qabee tokko toche nami Itoophiyaa bulchu Oromoo keessa dhufu akka Oromoon feeddeem kanaafuu nam tokko tochee duuba akka Oromoon feeddeemsisu sun waan jibbaniif isa jidduu galaafatanii tanumaaf jibban jibbii isaallee achumirra dhufu. Akkaan aduma akkuma obboleessi kii baanu yoo laf cufa laaltu
namu waan revolutionii kanaan dhufu fast namu waan lafa nam kaasanii dictatorship kan jibbu war kana kanaanzu laazima laf cufa hin ijjeesanii yookaan inni dha nama gamma Hacaaluu malee odon ta'inu guyyoo dabbasa afaan tokko illee mee guyyoo dabbasaan eebbisa addunyaa fa'a nameddu wanni Hacaaluu callaallee odon ta'inu namedduut nami Oromoo qaqara bahee jabaan Oromoo cufti akkanaan dhaban hedduut akkanaan hidhamee gamma garinni itti hidhame hin beekani garinni jiru hin beekani waaqoo guutuufa hedduu nami wal insaabanii jedhanii keessa bahuu danda'anii miti. So atiin nam waan akka revolutionii kanaan dhufu wanni diqeennan hidhanii akkan dhibanii fi woom kan keessatti argan. Tanaaf amma tanumaaf yoo dhiban malee jibbi dhibiin nam ijjeese inni akka reefu baan raasa seenee qawween nama dhe Hacaaluun dirkee deeme kan ijjeesa hin jirtu. Dictatorship kan revolutionary song sirbe waan lafa namaan kaasan waan qeerroo lafa kaasaniin akkanaan sirbe waan kanaan nami jaalate zaidii audience guddaa argate sirkaalillee wanni kun xiqqoo tireetti itti taate nam kan ijjeesan. Galatooma sanii jedha ha guyyaa raf gabbaaftanii waan kan cufirraa nutti himtanii karaa Facebook illeen guddoon hordofuu jiran obboleessi keen guyyoo areero galatoomsiin jedha ayyee kameteen akkamati fayyuma nageenni badhaadha waan artist Oromoo Hacaaluu irra dubbachuu jirtanii waan ijjeessa irraa addunyaa nu dhageessisa maaniif akka addunyaan cufti beektu waan kanirra Ziyaad Hussein galatoomsiin jedha obboleessi kana dhaqqabdessi galateeffadha Hussein Muhammed galatoom obboleessi illee waan inni jedhu ijjeecha Hacaaluu tan fila cufaan nu baasa nu dhageessisa jedha nam cufaayyuu Kan Hussein Muhammed baay'ee nama guddisaadha baay'ee nama toltanii duratti hin deema jedha guyyoo areero obboleessi galatoomii waan dhugaatii waan qulqulloo irra dubbachuu jirtanii oraa bulaa deebanaa afaan suniin bulaa jedha galatoomeedha firaaf saaba galatoom obboleessi kana dhaqqabde kan dhibiin Ahmed jedhanii waan inni jedhe nami sun nam jabaa nam jabeen na beekanii tanaaf agartee amma wanni taan hin jirtu dheeti isaatiif guyyaarra lubbuun isa dabarte ammoo yaa irra afnee jedha Amin Hussein galatoom galboon ayyaa kana guldeemu jirsi galateeffadha waaqoo galatoomsiin jedha Hussein Muhammed galatoomii jirma alkanoo galatoom waan inni jedhu irra afa jedha nami cufa nuu cufaayyuu akka malee nu dhibde wanni sun Hussein Muhammed hedduu galatooma jedha Ismaahiluqa dhuguma Hacaaluun guddoo wanni isa sun nu dhibdee jedha galatoomiidhaan isallee nama hedduu boru soraa nama hedduu nu gulyaa'u jira yaalaal karaa feesbuukiitiin guddinaan nu gulyaa'u jiranii dootii isaa nam cufa gartee akka malee mama nami cufte akka malee maamee jirmaaniif nam jaba gartee karaa sirbaatiin karaa hedduunis beekana Hacaaluu gartee nam Itoophiyaa malee nami gar Keenyaati nami hin beekne hin jiru warrummaan mata jajjabaataa kulleen namis beekanam dhuu akkanaafuu beechaa warri inni keessa dhalateellee Oromoo teenallee guddinaatti Booranallee bal'in nam cufaayyuu irraa afaa jennaani nu cufaayyuu akka malee nu dhibdee guyyaa dootii isaa sun buute naayyuu nu daandii bosontuu gartee guyyaa sun tochinee qophisuun maaliif akka malee na rifachiifte akka malee ramame maaliif Hacaaluun nam tokko ani sirbisaa zayi jaaladhe qophiteenallee keessan marroo hedduu isa agarsiisee jiru guyyaa arrabeetta nama hedduu sirballee irriin kaayinaa nuun jedha ammoo dandeenye hirkeen maaliif sirbisaa bitta gorsa sirbisaa bitta dhaamsa borillee yaadu ammoo borillee sirbisaa hinum dhageeffan maaliif yoo inni du'ellee sirban nu gadafe waan nu gartee gara ofiin jabeessu nu sirkan dandeenye sirkan hirkee yaadnee walitti gaddachaana nu waliin jiraadha. Bari arguuf garaa nu bal'ise yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi. Afidaf utalcho
miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra 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 kunar alle jirra Kanamammo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarraa jakka erga buqqeen dhagaa cabse mammaa kanamammo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyyakatanii akkan sirraachituuf yaadanii maal godheen an sirraachita maal godheen an sirraachita si fudheen gincii koolixa si fudheen gulli soolixa si fudheen dadar koolixa si fudheen shaallaa koolixa si fudheen shukuuteelixa si fudheen sabbatalixa si fudheen awwadaalixa shiranii isaa dhodhorsisanii akkan sirraachituuf yaadanii maal godheen an sirraachita maal godheen an sirraachita si fudheen ajjee koolixa si fudheen sarboo koolixa ulee horaa koon sillixa si fudheen naqqambeelixa si fudheen machaaraalixa si fudheen shaashee koolixa si fudheen udar koolixa si fudheen bampich koolixa si fudheen nanjoo koolixa si fudheen hammayyalixa barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiddee taati harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kunuar allee jirra kanamammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana tibse mammaa kanamammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii
akkan sirraachituuf yaadadhi maal godheen an sirraachita maal godheen an sirraachita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen walii soolixa si fudheen gimmir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen dhimman koolixa si fudheen sulultaalixa shiranii isaa dhodhorsisanii akka sirraachituuf yaadadhi maal godheen an sirraachita maal godheen an sirraachita si fudheen dodolaalita si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa cuqqaalaa koolixa si fudheen gindoo koolixa dambi dolloo koonsi lixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillee moolixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin si lixa si fudheen yabbaa kootiin si fudheen. warkeen dadaado tololme keessan badhaadha itti nuu dhiyaadhatun qoomni keenta daandii bosontuuti guddinaan namni hojjaa karaa feesbuukii hallee ilaallu guddoo bo'u jira namni guddoo garaattu fejjatee bo'aa obbolees kennaa godaanaa qachee waan inni jedhu ijoolleen obbaate abbaan ijoollee obbaye niitiin doote faamiliin obbaate gosti obbaate namii nam dure kawaan dassaa dubbatuleen inum obbaa jedha galatoo midhaanis illee kan dhaqab jamaalidhani jamaalillee ni guddoo bo'aa hojja karaa feesbuukii kanaan nu hordofee jiru namuu cufaayyuu koomentiin namata nu ergan cuf namuu cufin bo'aa umu baraadhani garaayya nu gubatee jetti galatoo midhaani waariyoo kuuja ufiin jedha innilleen guddoo bo'aa namii wallaal guddoo bo'aa namuu kooment bo'aa callaa gad erga namuu cuftii irraa afasaniin jedha namuu sabra jedha maaniif beektaa wanni kun ammiyaa dabartee ammoo munni dhibin nu ta'an jirtu akka obboleessi kee reefu baanu maal jedhe meesejii maal jettan gorsa dhaamsa nam dhaamsaan dhufeddu malee dhagartee dhaamsi nam kana inuma faa jedha addunyaa ta'e nam kan inum qaabannaa jedha wanni nu dedhisiisan jirtu karaa feesbuukiitiin namu cuf boo'ee jira galatooma sani jedha kanu dhaqqabdani wanni kun isan callaa garan gubne nullee agasum garan nu gubde guyyanni dusun akkum sanii cufti beetanii karaa feesbuukiitiin yana laaltani gosun qophiteen ta'u geessun illee tolfanna maaliif abbuu cuf wanni kun fulanni jiru fulanni taa'u gara gubde namu cufti gara rammaate gartee wanni cufti nuyyuu kabisa nutti jatte wanni cufti kabisa rakkoon dhufte maaliif beektaa caluun nam tokko beekaa sirbaatiin guddinatti bal'innan nami cufti beeku gabra beekaa boorana beekaa oromoo nam cufa beek nami afaan kan hin dhageenyellee cuftiin beek maaliif gorsisaati dhaamsisaati guddina beekanii ammoo waaqii fula dhugaa isgeessin lan kadhannaa fi wanni dhibiin nu ta'an hin jirtu ejjat kana qophiteen naddachaan simu tokko fudhadhee qophiteen naddeebiyaa nu waliin jiraadha saniin jedha hello STN hello STN Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam akkamatiin Yasa, kam kame? Fayyuma. fayyaa Abbo, doota caalu na mala kana nu buute. akkaan Wanni nu godhu dandeenye jirtu caalu. Naaf malee zeenaa qabu. akkaan Zeenaan isa yoomillee inni raafannaaf malee yaadama. akkaan Rabbiin guddaa warri isaaniif sabri kenninaa nullee rabbiin sabri nuu kenninaa jedha galatooma isanillee. ajje galatoome obboleettiti atilleen galatoomedhaan obboleetti teessuun guddoo nam cufa rakkoo taatee guddoo nullee gara nu gubdee jetti ammoo wanni nu ta'an hin jirtu inum kadhannaafi jetti galatoomedhaan isillee hasiin qophiteen dhaqqabde hello STN Assalamualaikum. waalaikumsalam akkamatiin dassa aashaa Obboleettii sullee salaame. ajjee Nagee naa fuudhe. ajjee
galata qabdaneedhaan obboleessi keessullee ka lubbuun akkan ante galtee warra isaaniitiin irraa fennaane. Akkaan. Ooleen isaa mannaa lubbuun isa guddoon anti faayuu rufachiisa namni takma hirrifate. Akkaan dhugaa. Amma wanti tokkolleen kakaan hin jirtu wanni tuttu waan dhaqsudha gara rabbitallee irraa argatane. Akkaan dhugaa. Akkasii nam cufaan faamilii isa cufaanii irraa fennaan ooleen isaa nannaan. Ajje galatoomi. Akkasii galatooma. Ajje. Galatoomidhaan shalle kasii nu dhaqqabde lubbuun isaa nam cufaa Zayid nu rifachiifte nama cuf guddoo Zayid irra rifanne warri inni keessa dhalatillee Oromoo cuf nam cufaayyuu nama afaan kenna kan cufaayyuu irraa afaa jennaanii jette. Galatoomidhaan shalle kasii na dhaqqabde. Hello STN. Hello STN. Waalaikum salaam akkamatiin. Nagu matenne sana dha'uu jirta. Naamtoonni irratti dha'uu jira qabballee hidduudha. Ajjee. Ayyaawwannee caaluun abbo guddoon biyya guddaa baraan ayyuu qabdoo jawaadhaan akkasumas tokko jawaadhaan ajaa'iba indina nabiyyee lakkatuun booteeti. Akkaan. Obboleeyyan jechuun jawaadhaa galatoo maandasee jirtu. Akkaan. Oromoo qabsoo jawaadhaa inni nafaanuu munaa mubbaasuuf jiranii jawaadhaa filatan Oromoo. Ajjee. Ammoo ofii waliin namoonni isaan bishaan darbaan ammoo seenaa isaati rakkoo hin jirtu. Akkaan. Namu jawaadhaa inni nafaanuu afaan jabeessu. Faanaatlee waa ittiin beeknatti. Ajjee galatoomi. Kawaayee galatoomi. Ajjee. Galatoomidhaan obboleetti ta'een qabbal kasii nu dhaqqabdee yoo hin dhabin qabballeettee galatoomiidheetti Oromoon jabaadhaa jedhiinii jetti. Galatoomidhaan kasiillee nu dhaqqabde. Hello STN. Hello STN. Hello STN. Na dhageettaa? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam akkamatiin. Dasa fayyaateen ni sanaa dha'u jira. Ajjee. 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 Ajjee galatoomi. Enne tekan. Musa. Abagille. Ajje galatoomi ajje. Haya abagille. Ajje. Galatoomidhaan obboleessi keenya abbaa killeellee kanneen dhaqqabe galatoomidhaan karaa feesbuukii guddinaan nama cuf koomenti sadanda'ee ilaalu maaniif nama cuf hin boo'a nami cuf waan inni jedhu qonqoo Oromoo dhaga'uu mallee jedha. Galatoomidhaan nam cuf kanni qomniteen dhaqqabe nami cuftii sagantaan teessanii baay'ee nama tolti daandii bosontuu uummata Oromoo cufaanii qonqoo teessan dhaga'uu mallee jedhiini jedha. Nama cuf akkaasedha. Galatooma sanin jedha story abdi nam Oromoo cufaan irraa afa jennaani wadi kun nam cufaayyuu nuu cufaayyuu yaa akka malee rakkoo taatee jedha. Galatooma sanin jedha isanil cufaayyuu isan galateeffadha galatooma sanin jedha. Hello STN. Hello STN. Hello. Na dhageetta? Nambo. Hoo atenne sana dha'u jirta? Galatoomidhaan obboleetti teessuun ejjat kanatti taasa kenna addachaana warkeen waliin jiraadha sadiin jira. Wanni tokko guyyaa inni du'e naf isaa fuudhanii gartee arda isaa amboo geessanii naanii guddoo wanni sun rakkoon dhufte. Obboleessi keenya jawaarifaanii kee dubbattee namni guddoo olkiin dhufe. Wanni olkiin guyyaa sun naf sun lafisa geessanii naan olkiin dhuftuun maalirraa illee dandeechanii nutti hin bane. Jetta qaraa caaluun jeefamuun Oromoo cuf rifaasiftee rifaatu sunirraa maannaan akka hin mallee fi ulammallee irra isaa isaanii jeefame lafa sirkaal qabu ta mootummaan jiru halkan keessa lafuma dirguddaa keessatti nama rasaa isaanii jeesanii jecha sunirra iyyuu nam rifaasiftee namichuuf guddoo dallaanii
dallansuu sunirraa ammallee tasuni wal qabatu reef isaallee amboo awwaalamu qabaa jedhani fuula inni itti du'e fuudhanii amboo geessanii Oromoollee lafti inni itti du'e ta inni falmeefillee ta inni du'eefillee tana biyyuun falmeef sun ta du'eef keessatti awwaalamu qabaa jettee falmite moroma sunirratti hooggantoota siyaasaatiif warri mootummaalleen akka jedhanii warri moromtoota siyaasaa uummata waliin eegireeffa achas ol deebisaniin dudduubatti warri siyaasaa kaan gurguddaa cufaa nama 35 Jawaar dabalatee Baqqalaa Garbaa fa'a Hamza Booranaallee cuqqee jira. Kaan nama akka 35ti waliin jeelaa geessanii nammata uummata kaan bittinneessanii achi reeffa indegeen fuudhanii amboo geessanii eegi sunillee Oromoon reeffi Hacaaluu Finfinnumatti awwaalamuuti jedhee guddoo mormiin jirti. Mormum sunirraani fuudhee sirkaalii irreena warra awwaal fulaa inni sila Oromoo feetuun taaniniti fulaa isaa lafa dhaloota isaatti awwaalan. Sababti suniifu amma Oromoon hagammaallee nami kaan jeela jira nami karaarra duu jira. Sababii duraa kaa'ama nami karaarra duufi jiruuf reeffisa kaa arti fuudhanii wanni geessanii ammallee nam sila du'i ka harka namaatiin du'e investigationiin yookaan qorannoon jiraachuu malte qorannoo tokkollee aduun geeggeessinu reeffisaallee galkoonominni fuudhan galgalni du'e ganamayyuu hospitaala baasanii geessinaa jedhanii keessa ta'an irratti akka warri siyaasaa waan jedhee fi warri siyaasaa kaan jeeraa guuranii isa fuula laayooti isaa tarraa ka Oromoon mormachuma jirta gammaallee mormuma jirtu amminni har'a awwaalame tana jira. Akka. Hacaaluun duuba sila akka Oromoon akka yaada Oromoo bal'aatti Hacaaluun amboo geeffamu mal fulaan inni itti du'u Finfinnee namni guddaan Finfinnee Addis Ababa inni namoonni Finfinneenna. Akka. Hacaaluun Finfinnee du'uun sila fulum itti du'e awwaalamu malee ammoo akkirree wanni akka sirkaalaatiin taati awwaal isa wata laaltamu alanna midhanii nama dhibbaa taa'ee awwaal sun kee jira. Awwaalum sun iyyuu sababa alatti hidhanii nam guddaa jeeshiin askariin akkasitti irreen awwaalu jirti. Nama hedduutti itti hidhame Jawaar Mohammed akka biroon ba'a. Jawaar Mohammed fa'a Baqqalaa Garbaa fa'a Hamza Booranaa fa'a cufa. Nama hedduu jeela jira. Kaawwa jeela warri jirullee gammaan been fuudhanii dhossanii. Akka. Akkasi poolitiksiin Itoophiyaa tummeta Zayidiin ulaalti. Akka. Zayidiin ulaalti duuma waan achi sun Zayidiin affektiti nuu qara namni akkuma ol guddatu naqiliin banamaa deemti. Akka. Rutti teen fuula dhufnee fi wallaalle Muusaan faan hin beekti karee fuusiin dubbata bakkillee sun. Akkasii ijoolleen sun ijoollee akka malee jajjabduu tokko mooyyaletti. Hacaaluun sila akka Jawaar fa'aatu inni irratti hidhamanii fi amboo geeffamu malee achitti awwaalamu malee fulaan inni itti du'u Finfinnee awwaalanii jennaan akkirree qaban nam garsiisanii amboo geessan. Hacaalummaan irreen fuudhee geessee warrallee jeela guuranii ammoo warra gara warri jirin beekni warra callaa miti nama gasii tobba'u jira. Nageellee Boorana nam dootii nam jamoo agame shaashamanni akkasii amboo akkas namni obba'u jira. Dootii guddoo yaa'u jirti diiram kan wanni guddoo tammaati. Akkasii onni akka malee ammaachuu jirti waaqni baasii immoo waaqni sabarkii namaa kenninna baramaa hamaa jedhan hamaatti irree qabaa jedhan. Onni akka namni seeniiti barattuu ammaati ammoo bariinuun jijjiiramaa jedhan. Akka. Inshaallah. Galatoomii dhugaa akkuma tabaan suni bara jijjiiramee ammoo rakkoon hin jirtu wanni cuftiin midhaaddi jette akkanuma galatooma saniin jedha amma beektaa qophiilleen obba'uu jirti haa obbaatullee ammoo guddinatti guyyaarra waan obboleessi kennaa beektaa irra dubbachuu jira obboleessi kennini nama akka malee nama hedduu jabaatii nama hedduun qaabatee nama hedduun jaalatee sirbisa gulaan waan hedduun nama hedduun jaalatee marroo tanaaf guyyaan isirreessanillee narreennaani qophiiteen ta guyyaarra isaan gartee obbaafannaa jenne qophiitiin ta guyyaa irratti hojjini hakeessummaa dhibiillee qabna ammoo marro waan isaa adda tokko lama taate nami sin beenne nam qoomni daandii bosontuu daawwate waan acalu warri num dubbannaa jenne gabaabinuma dubbannaa jenne ammoo qoomni nom ta'waan agwanna waallee anurra deemte rakkoon hin jirtu inum qaabanna beektam eerruma dubbanna waan isa sirbisaallee dhamee hedduun itti jajjabaatti ammoo jajjabaatti maan ta'an
agnu caqasu malee rakkoon qabdu akkanaafuyyuu guyyaa irraa nama hedduutti ka isin beenne gartee nama hedduun dhuguma kara sirba faan dhagaye waan inni keebbaye rakkoon inni keebbaye dhaasinni keebbaye taffaayyuu nama guddinatti hin beeku ammoo yariyaaluu irra dhagaani nam diqqeennaan gartee gan shanittidhaan kan inni gan 17 qabuunis cufu waan akka malee jajjabdu no addunyaa ammantaana nami gan nagasiitiin rakkoo agasii keessi hin ba'u rakkoo iyyuu hin beennu nami gan 17 ammoo inni nam diqqeennaan jajjabeennaan agartee rakkoo akkasii keebbaye guyyaa irraa waan hedduu sirra baran waan tokko san gaafadha Oromoon bal'inatti booran hin jenne namummaan afaan kenna kun cufu du'a dhaluutan nami maan irra barachuu malillee suwaan hin dandeessan gaafadhu. Akkasii wanni Hacaaluu kun waanis callaa jiraate miti. Akkaan. Wanni har'isatti hende kun bor nam dhibiillee hende kuu dandeetti. Akkaan. Yoo amma arduuma hattuu irraan fudhatini hattuu fudhachan jechuun akkasii karaa waan ijoollee akkasitti jajjabaatanii waan kan fulaan gaanii waan inni jidduun lakkis waan isijjees waan inni du'e itti jajjabaatanii fulaan gaanii jedhan akkasii am Jawaar Muhammad faan laallachuu jira Hacaaluun laallatanii am Jawaariyyuun jeela jira Jawaar faan nam zayidii nam abba qeerroo akka ijoolleen Oromoo baan abba qeerrooti duum namni uf duran laalu nama uummata Oromoo mizimaa dubbatu Uma Hacaaluu tun waan zayidii nam dhibdeefu ammoo irraa barachuuni dhugaa akkati baantu tun akkisiin boriin deebine akkasii kaanii tolfachuu malanii akka Oromoon tiin baate injifannoo itti fuufnee bilisummaa. Akkaan galatoo. Akkasii dhaamsi nu qabnu Hacaaluun lubbuun guyyaa dooti du'e ammoo yoo du'ellee waan inni hambifate hedduu jira leegaasisa guddoo jira ammallee nama hedduu inni dhaalee jira kan inni qabsoo isaatiin gadi hin dhufe ilmaan inni dhalliisi ta'ee is faattis nama hedduu qaba. Tanaafuu Oromoon gara wanni isiin ta'u malte takkaa dhibe Oromoon tokko hin taatu sababtiin Oromoon gise cufa ammallee iddiilee hoggansaallee hin qabdu nama liidarshipedhaan ka dhaloota waaqi kenneef ka akkasuma barannoota duniyaa kalleetti daratu hin buluuf lubbuun bulu warri akka ilee fidaa afaan hin dabre nadhii gammadaa akkas warri jajjabaan cufu baaroo tumsaafa inuma yaa'uu jirti qabsoo warrirraa wareegamsuun ammoo namum dhibii dhalte har'a armaan baate har'a qeerroon guugatti waa barate sababti jeeneroo Taaddeessa Birruu dubbisuun barnoota jabaa dhadhee farnamee hedduun nami mootummaa Itoophiyaatiin falmu guddaan jira kanaafuu nami hin du'a yoo du'a ammoo seenaa isaa dabra Hacaaluu yadu Hacaaluu sababtiin eegachuu dadhabneef eegumsi isaatti hin jirre nutti akka ittiin taane Hacaaluun akka saree dir keessatti jeesan am kasunirraa hafe warri qaqaaliin akkuma Hacaaluu suni yaa jeelaa duuti warri akka Jawaar abbaa qeerroo Hamza Boorana qabsoo Oromoo tan keessatti jajjabeenaan beekani warri sunirraa hafellee warri akka pirezidaanti Maammee faan Maaruuddiin ka abbaa amaana Finfinnee finjeessuun sulleen cufa amma gara warri jirin beennu sababti suniifuu warraaf kana qabsaa'uu malan warraaf ka jeela kee jir kana akka nafseen isaan baane lubbuu warraa eeguu malan akka warri jiruu warra wareege ammallee lubbuu warraa wareege maaf keen kana Oromolleen warra eeguu lubbuu warra wareede eeguu ni malti sababti suniifuu nami fula jiru takka ta'e Oromoon ammallee wanni dhiba hoggan siyaasaa isii tokkolleen takka hin taane namu barcuma kan akkan jaalata barcuma mootummaallee hin ta'in namu gargara cirate hoggana paartii suniif hin jechuu fedha sababti suniif irraa Hacaaluun bif kanaan du'e yoo Oromoon silacha dhaab tokko baat dhaab jajjabdu guldeemtu tokko baat asiin itti gargar hin bahini arbif kanaan warri jarii naftanyaa kama sirkaal dur ijaarat kuninis biftanaa hin jeesu sababti suniifu tokkummaa wanni jabbaasa tokkummaa jabaachuu mala. Galatoo saatti yanurra obbaatee qophiillee hidhachuu mallee jechi heessan ka duubana sanirra fida kaameraan tatti tiriitana dandeetti kaameraa hanti jechi kan kee duubana jedhe. Akkasii duuma Hacaaluu waa inni jedhe sirbi isa tokko keessatti sirba dhaatee waa inni jedhe abbaan yoo du'e ilma jiran badu maqaanii ilmi Hacaaluu kan inni dhalcallaa miti onni Oromoo fakkaata dhufti ilmi isaa akkasii duuma Hacaaluun yaa boqote ammoo onni gadaf mizimaan Hacaaluu agasii gadaf namni yoo tokko kan Oromoo nama guddaa sab guddaa Oromoo duuma
qabsoo inni dhufeeni ag danda'u inni ag diqeennan itti jariibee ag fula inni gahuun tana namni agas gasuun fuudhee fula inni fula fedhan baasuuni malka baasuuni malee inum baati inshallah waaqeen okay akkasuma galatoom atilleen kaameraan tettee kaameraa gidduu ejjittana dandeettee jechi kan kee hamiishoo jedhe kana wanni oromoo baasa ka dura tokkummaa Hacaaluu wanni inni irra du'elleen kaayoo du'eef qaba kaayoo inni du'eef sunin nami galmaan gaar warra maanta lubbuun gubbaa tafe Hacaaluun seenaa isaa dhugaa dubbate dhugaa irra ciche jiruu isaa itti wareege eege lubbuu isaallee itti wareege fuula dhugaa gal Hacaaluu seenaa isaa jiraata barbaraan maqaan isa jiraata amma warri irraa gadaaf ka amma lubbuun jiru ka ammoo harka nama kee jiru akka inni lubbuun oomantaan Oromooni taa'amni jirtee guumalte halammeessoo tokkummaa wanni Oromoo baasa paartileen siyaasaa Oromoo tokkollee wanni namni tokko qofaa ba'ee sababti tanaaf diinaan laalamuufi sababti tan yoo sila chamaan jajjabaan akka laf biyya kun jiraate sababtiin nam tokkeessa taagetaniif hin jirtu sababti chamaan jajjabaan hin jirreef abbaa qeerroo Hacaaluu abbaa qeerroo Jawaar jedhanii irratti xiyyeeffatanii tanaan ijjeessan tanaafu paartileen siyaasaa Oromoo takka taate waan Oromoo irraa jira kan barbaadu mal takka Hacaaluun lubbuu isaatti wareege hooggantooti Oromoo illee barcuma fi sunitti wareedde akkasiin barbaadu malte dhadhaamsi kee kanuma. Galatooma sanin jedhaa warnu daawwachuu jiru warnu dhageeffachuu jiru cufin galateeffannaa warka Hacaaluun keessa dhalatee Oromoo ta'e nama afaan keen dhaga cufaayyuu booran hin jedhini gabri hin jedhini nuun cufti Oromoo akkuma nuun cufti warrum tokko nam cufaanuyyuu irraa afa jennaani nam cufaanuyyuu irraa sabra jennaani wanni kun waan nu cufa lubbuun Hacaaluu lubbuu nam nuu cufi ayyutti galchee nuu cufi ayyutti galtee nuu cufa rakkoo nuu cufa akka malee nu dhibxaatee guddoorra yaannee wanni dhibiin nu taanullee hin jirtu ammoo irraa afa isan hin jenna sabra isan hin jenna ejjet kana qophiteen ta guyyaa kana dabarra nu waliin jiraadha sanin jedha warralleen jechuurra haduubana yoo baafatanii nu waliin jiraadha sanin jedha qophiteen ta dudduubana keessummaa dhibii qabna waan aaritti dhibiirra dubbanna nu waliin jiraadha sanin jedha ilmaan teennalee guddoo galateeffadha ka warri guyyaa raf gabbaasanii waan obbolees kenna canuurra nutti mudhufanii warrilleen qeerruma namum ganni isaati diqquma faa inni wardur jira ammoo beetta akka qeerroo gabbaanii waan isa guyyaarra tokko lamarra yaa nu barsiisanii isan galateeffadha guddinatti sanii cufaayyuu galatooma oraa bulaa deebana sanin jedha isanii gaddeebiyaa qoomni dhibii dabarra. Digani gara sana gara digamu mande nu basan adam bane nu adam male soreti ada sore irbani rabu sakabai sekani sesekani kan gargar nu bata anjarai bandida ya dida harkota kisa ugalaletia urra baranda dabe murma ke jalatane ugalaletia sulul talonin tiksu darabat galchi ugalaletia yoman ufesi yakka ansirra fadon jirai malan jira mala jira yaga
Nani malan jira caccabse na nyaate jira. Anin jiru wadi, anin jiru yaga, anin jiru kukute na nyaate jira. Kote kote nami, chisani darbate yaga, kote kote nami, chisani darbate. Rafeen buluu namni waan orma abdate yaga, malan jira caccabse na nyaate jira. Nubasan adam bane nu adam baru male soreti ada sore irbani rabu sakabai sekani sesekani kan gargar nu bata anjarai Okalaletia farda sida katani sida dabale suri Okalaletia irkanu dangesani barri ture bule Okalaletia wadesi jira gube ambora jalaki si Okalaletia narrafa gatte de siadun kiyayo mafe Mada nafe mada nafe aga dane mada nafe caccabse na nyaate lafe anin jiru anin jiru aga dane anin jiru kukkute na nyaate cuwa jetti simbirroon halkanii aga dane cuwa jetti simbirroon halkanii nama garaan dhaane himamuun arganii aga dane maalan jira caccabse na nyaate jiran maalan jira malan jira yaga malan jira caccabse na nyaate jiran anin jiru wadi anin jiru yaga anin jiru kukkute na nyaate jiran kote kote nami chisani darbate yaga kote nami chisani darbate rafeen buluu namni waan orma abdate yaga malan jira caccabse na nyaate jiran warkeen dadaado tolol may keessan badhaadhachuun dhiyaadatuun qoomniteenti daandii bosontuuti galatoo masanii jedha hasan guyyaaraan waliin jijjitanii waan obboleeskeen acaaluu lelurra dhageeffattanii qophiteen naaritti dhibii dabarraa qophii guyyaa arrabeetta obboleettiteen tokko waliin jirra qaari ijoollee lamaa yeroo baafadhee ammin talteen tokko waliin jira kasii dhalootis yarda isiolo isituu keessoo maqaa isiirra nutti himaa guyyaa arrabeetta topiik ta'e yaayuu jirjiiranne wanni nu amman tanatti irra dubbannu waan gartee isiinii wajal qabattee foundation wajal qabattee wanni kaan gartee waan akka gartee qabaan qaba birallee isiin akkuma namaa akka bishaaraa faa amma yarra jirjiiramii isiin irra jirjiirattee gartee karaa gartee wanni isii waan dhaanichi namu wafaa garaachi ijoolleen dubrafaan gartee diqqeennatti argatfamee tanamii hedduu waan jedhanii ijoolleen